Uffay. Obni koos na dadhabe. Jireenyi biyya Arabaas na jibbisiise. Itoophiyaa galees waan an hojjedhuun qabu. Jireenyi Itoophiyaa qaaliidha jedhu. Yoo yaashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'uu jirtu fayyaa keessanii ani nagaa koo dhagalanne waaqayyoof haa ta'u har'ammoo viidiyoo baay'ee ajaa'ibaan isiniif dhufeen jira. Viidiyoo kana baay'een keessanii yeroo hedduu itti nu hojjedhu nu fayyada gorsi kee baay'ee nu gargaara jettu galatooma warra gorsi koo sin fayyade galatooma. Egaa yoo gorsa koo kana jaalattan immoo laayikii godhaa sheerii godhaa hiriyoota keessanii waliin gaan isiniin jedha. Egaa shamarran biyya Arabaa turtii waggaa hedduu yeroo biyya namaa hojjennu umni keenyas nu dadhabaa aamileen keenyas nu bu'aa dhugaa dubbachuudhaaf shamarran biyya Arabaa waggaa afur ol darbite taananii baay'ee tokko rakkisaadha. Jireenyi immoo namaaf hin guutu isa kanan guuta osoo jennu waa baay'een illee nu jala darba jechuudha. Wanna tokko of amansiisuun dirqama keessanii inni sigaa Itoophiyaan qaaloftee jirti hojii hin jiru Itoophiyaa keessa hojiin hojjetamu hin jiru waan jettan irratti hojiin hojjetamu hedduudha. Akkasumallee karaa keessatiin baay'een keessanii boonee waa'ee jireenyatiin wal qabatee viidiyoo nama jajjabeessu nuuf hojjedhu siin jabaannee gara biyya keenyaa gallaa jireenyi biyya namaa golli ormaa baay'ee tokko nu jibbisiiseera warri jettanii dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessa hojiin ni jira. Itoophiyaa keessa hojiin ni jira. Hojii akkamiiti yoo jettanii hojiin yeroo gabaabduu keessatti itti milkooftanii jireenya keessan ittiin ooffattanii hojii akkamiiti kan jedhu viidiyoo kana keessatti isinitti hima. Yeroo baay'ee gaa waa'ee hojii kanaan eddan Itoophiyaa galee hojii lama jechuudha. Hojii itti milkaa'uu dandeenyu hojii lama isiniif viidiyoo hojjedheen ture jechuudha. Innis waa'ee hojii bullaati. Baay'een keessan hin beeknu bullaa naannoo keenya hin jiru jettanii ijoolleen shawaa itti gargaaramuu dandeessu jechuudha. Naannawaa shawaa babal'atee jira hojiin bullaa jechuudha. Maallaqa guddaa barbaada isiniin jedheera. Aga 500tti hin barbaada maallaqa sirriitti hojjechuudhaaf. Innis egaa maallaqa qofa osoo hin ta'in mana mataa keessanii yookiin foonaa mataa keessanii barbaada bullaa kan hojjechuudhaaf. Namoonni bullaa hojjechuu barbaadan keessattuyyuu ijoollee walisoo amma yaadaariyaanii maaliin kun wantoota bullaa wal qabatan yoo hojjettanii galii hojjetaa mootummaa baankii nyaatu tokko ol nyaatu jechuudha. Akkasumallee gama lammaffaatiin immoo irratti xiyyeeffattanii gaafin isin na gaafattanii baqa viidiyoodhuma hojii baqa hojiidhuma qansiraadhaan alatti hojiidhuma nu jijjiiree fakkeenyaaf amma mana yoo qabaanne hojiidhuma fakkeenyaaf fi ibsaa bishaan wantoota qallaba keenyaaf ta'u hojiidhuma akkamiitu hojjennee kana Itoophiyaa gallee tarii jireenyatti gallee kana nurraa cufuu danda'u hojii akkamiiti warri jettanii horsiisa lukkuuti. Horsiisa lukkuu yoo fudhattanii namni waan salphaa wayiitti ilaala jechuudha. Waan salphaa waan waa'ee hin baafne waan maallaqa hin qabne fakkaata jechuudha. Hojiin lukkuu garuu hojii dadhabbii hin qabne hojii bu'aa guddaa qabu hojii lukkuuti jechuudha. Amma reefu kana namoonni wal jalaa ilaalanii hubannaa walii kennanii babal'achaa dhufe malee hojiileen lukkuu namoonni akka bara kanaatti baay'ee hin babal'ifne haa ta'u malee galii hedduu qaba jechuudha. Kan itti milkaa'e hinumatti milkaa'a. Ji'aanii dhugaa dubbachuudhaaf ammuma madaamin isinii kanfaltuudha jechuudha. Kan argattanii horsiisa lukkuurraa ammuma madaamin isinii kanfaltu ji'aan irraa argattu. Baasinii waa'ee lukkuu kanaa pirosesiin homaa hin qabu jechuudha. Namoonni baay'een gaafii karaa keessatiin yeroo naa dhiyeessitanii nan dubbadha viidiyoo irratti. Viidiyoo sirriitti dhaggeeffadhaatii isinii gala. Viidiyoon isuma nani viidiyoo keessatti hojjedhu dhuftanii ariifattanii hojii lukkuu jettu jechuudha. Viidiyoo gurra itti kennaa viidiyoo dhaggeeffadha. Ani waan qabatamaa waan ani hojjechaa jiru isinitti malee wanta sobaa waan hin taaneefi hojii lukkuu pirosesii hin qabu. Namoonni baay'een ijoolleen baay'ee sodaatanii keessan fa'aa dhuftanii pirosesii qabaa hinduutii maal taati jettanii akkaataa haatitti qabdeetti jechuudha. Wanni hunduu akkaataa haatitti qabdeetti wanni duutu hin jiru. hojii lukkuu kana hojjechaa waa biraa hojjechuullee hin dandeessa.
lukkuu tokko amma horsiisuu fi maaltu na barbaachisettanii gaafii baay'een keessan kan na gaafattanii lukkuu tokko horsiisuun mana jireenyaa qabaachuu qabda. Idda mana jireenyaa immoo qabaattee mana lukkuu sanatti horsiiftu qorqoorroo xaaqaa 30-40 rukutuu qabda. Sana booda keessa ishii xiqqoo karakasii gootee sirreessitee fi lukkuu keetti ol galchuu nyaata lukkuu keetii bituu waan itti nyaata sana nyaattu waan itti bishaan sana dhudduu qopheessuu fi aallaqa kanuma jechuudha lukkuun kan sirraa barbaaddu yoo akka carraa ta'ee qufaan qabee faarmaasiirra deemtee kiniinii qufaa bittaaf kiniinii qufaa bishaan wajjin itti kennitu waanuma tokko poroosesii hin qabu jechuudha dadhabbii tokkoyyuu hin qabu ji'aan baqa akkuma waan mana madaamii jirtuutti ji'aan galii kee argatte jechuudha galii argatturraa ka ji'aa nyaata ishii keessaa bittaa fi sana booda birrii kee hin keewwatta jechuudha ittiin jiraatta jireenya kee ittiin uffatta baay'een keessan egaa jireenya mana madaamii nuuffinee oogalles omaa wanti hojjennu hin